Ayyee daawwattoota keenya akkam jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu. Har'a akkuma isin nagaafattanii giifti duree koo fidee dhufeera. Xiqqoo sagantaa kana waraabuuf haalli waan nuuf mijanneef xiqqoo isin jalaa turre sanaaf dhiifama isin gaafanna. Asumaan gara gaaffii keessanitti darbuudhaa fi ofii keessan of beeksistuu haadha manaa. Tole. Maqaan koo Saaroon Henook jedhama. Bakkan dhaladhe godina Wallaggaa Lixaa aanaa Ayiraatti. Amma immoo bakkan jiraadhu Kaanadaa. Hojiin koo immoo nan baradhas nan hojjedhas. Lammanuma isaa. Diyaaspooraadha jechuudha. Garuma isaa. Tole asumaan yoo warri kan koo barbaadanis yoo jiraatanii ani immoo akkuma baay'ee keessan beektan maqaan koo Waaqoo Geetaachoo jedhama. Ani immoo akkuma carraatee godinuma Wallagga Lixaa aanaa Najjoottan dhaladhee amma immoo Finfinnee keessa mana kiraa keessa jiraadha. Nan hojjedhas nan baradhas. Kun amma immoo abbaa manaa ta'uufan shaakalaa jira. Innumtuu immoo hojii guddaadha. Gaaffii sattaanitti dabalu. Maata beekee wajjin akkamitti wal bartanii jedha. Akkamitti wal bareesi wajjiniin yookiin akkamitti wal barre? Akkamitti wal barre? Namatu wal barsiise. Miti waan isaa? Situ na bare waan isaa? Situ na jaallatee akkas boossee rakkan namni wal barsiise. Garuma sana sooshaal. Diraamaa irratti ilaalee xinnoo ishee jaalladhe. Namatu wal barsiisa. Hiriyaa keenya tokkotu wal barsiisa. Asumaan galanni isaaf haa ta'u. Maqaa isaa himnuu laata galata. Kreditii kennamu. Warri biraa ammoo ammas wal nu barsiise jedhanii akka rakkisne. Galatoomii isin jechuun barbaada. Dhiyoo kana sagantaa wayii godhannee turre sagantaan keenya sun qubeelaadha moo cidhaadha isa jedhuuf deebii maalii qabda? Dhugaa dubbachuuf namoota baay'ee anaan iyyuu na gaafachaa turan namoonni akkamittiin waamnee cidha keenya jechaa turani. Sagantichi sagantaa qubeelaa kan maatiidhaan maatii hiriyoota naannaa keenya jiran dhiyaatee ture. Garuu kan yaadnee ol ture miti. Baay'ee sagantaa bareedaa ture. Cidha godhachuuf yaadinaa namni baay'ee jiru. Garuu akkam yaadda? Cidhi ganaadhaani? Yaaddaas. Gahu? Lammaffaa suufiidha uffachiisuuf kan. Tuun veeloo uffatiin immoo hin ta'u. Inni darbe qubeelaa ture cidhi keenya itti fufaa. Gaaffiin itti aanu ijoollee meeqa godhachuu barbaaddu? Jalqaba irratti dhiira moo durba godhachuu barbaadduudha? Isin durba moo dhiira godhachuu barbaaddu haadha manaa? Dhiira. Kan akka immoo durba godhachuu barbaadda? Afur. Maaliif dhiira godhachuu barbaadda? Immoo 6-8. Ijoollee 8 godhachuu barbaadda? Ani ijoollee 4 godhachuu barbaada. Egaa walakkaatti walitti dhufnaa 6 godhanne xinnaa. Yaada. Ijoolleen keenya iyyuu gurmooftee naannoo ta'uuf mirga ishee gaafachuu dandeessi. Baay'ina ijoollee irratti fedha keessanii moo fedha waaqaa yookiin fedha rabbii irratti hundaa'a? Maal yaadduu jedhani? Maal yaaddaati? Fedha waaqaati kan gorsu. Gaaffii sattaanutti dabarraa. Gaaffiin kun xiqqoon ulfaataa. Eenyutu dafee aaraa? Achumaan immoo eenyutu immoo caalaatti obsa qabaasa jedhame. Isinumti deemsaa meeqa? Anatu dafee aara. Anatu dafee aara. Dhugaa baay'ee. Obsa qabdaati. Dhugaa obsa guddaa sii kenneera. Galateeffadha. Baay'ee si jaalladha.
fudhadheera. Inni aarta garuu baay'ee sin aartu. Nan obsa garuu baay'ee sakkati jettee hin obsu. Aartistii isteen garuu sin jaalladha. Sin jaalladha. Gaaffii salphaa nutti dabarraa. Amala walirraa jaallattan tokko dubbadhaa jedha. Ati dursitaa laata gaaffii kanarratti? Amala narraa jaallattan. Tole ani amalan sirraa jaalladhu baay'eedha. Amala kee hunduma isaayyuu nan jaalladha. Keessumaa garuu ilaalchati waa'ee fuuldura keetiif qabdu. Kaayyoo qabaachuu kee gara fuulduraatti jireenya koo akkasitti gaggeeffadha karoora irratti hundooftee jiraachuu kee baay'ee na gammachiisa. Inni baay'ee na harkisas. Waa'ee fuulduraa yaaduu kee baay'ee jaalladha amala kee keessa. Animmoo maal sirraa jaalladha? Waanan jibbu qabu dhugaa dubbachuudha. Waan baay'een sirraa jaalladha. Garuu kan irra caalaa sirraa jaalladhu ofirra caalaa namaa yaadda kan sirraa jaalladha. Hiriyoota kee ofirra caalaa baay'ee dhugaa inni baay'ee mana dhibanaan jiranti. Kanuma wal dhabdanii beektuu wal dhabbii keessan akkamitti furtuu jedha gaaffiin itti. Wal dhabdanii beektuutu hin taaniyyuu yeroo baay'ee wal dhabna akkuma hiriyyummaa isa kaanii jechuudha. Yeroo si'anaa maaltu jira beektaa jaartii koo? Sooshaal miidiyaa irratti namni wal hammatee walii wajjin kolfaa walii wajjin gammadaa paartii isa gammachuu qofa waan mul'isuu fi yeroo hundumaa waan gammaddee jiraattu yeroo hundumaa waan kolfaa jiraattu itti fakkaata. Miti garuu akkas miti. Inni isa sooshaal miidiyaa irratti namni wal lolaa sooshaal miidiyaatti poostii godhu. Aniifatis wal lollaa wal dhabnaa waan tokko irratti waliin gallu. Inuma uumamaa garuu wal dhabbee keenya suuta jennee aarii keenya waliif obsaa. Gaafa ati aartu waan obsaa, gaafa naarummaa ati obsaa. Al tokko immoo lammanumti keenya iyyuu aarree immoo guyyaa tokko lama immoo uruu walitti dhiibaa abbaa qaballeetii jechuudha. Akkasumatti rakkoo keenya fudhaa. Inni ittaanu gara fuulduraatti qabeenya guddaa yoo argattan biyya Oromiyaatiif maal dhaabdu jedha. Qabeenya guddaa yoo argatte maal dhaabdattu? Dura qabeenya guddaa sana argadhu. Yeroo sana gaafadhaa. Haadhu fuulduraa isa booddeetti yaadnanii waan gootu. Lamman keenya yoo garuma garaa keenyaatti waan yaadnu qabnani biyyuma keenyaaf iyyuu waan yaadnu qabna. Amma immoo gaaffii siif dhiyaate kallattiidhaan siif dhiyaate gaaffii lamaan tokko si gaafadhaa. Inni jalqabaa gara aartiitti dhufuu fi yaada qabdaa'oo akkuma abbaa manaa kee jedhamte. Duraan nan hojjedha. Sun si bareeda. Xinnoo ishees waldaa fa'aa keessatti koomunitii fa'aa kana keessatti hojjetan tokko na yaalan ture. Dan jaalladhan ture. Tureedha garuu jira miti amma immoo maatii keenya keessaa namni tokko hin ga'u. Osoo jirtaa deeman dhiise. Amma yaada isaa hin qabu. Tolee gaaffii sattaamittan darbaa waaqoon diraamaa gaafa hojjetu shamarranii wajjiniin al tokko hojjeta. Hammatee sin jaalladha bareedduu koo jedha. Gaafa sana inni naaftoo maaltu dhaga'amaa jedhate. Namumti ani ni naafuu abbaa manaan koo hammatu nama biraa hammatee deematee jiru nani naafa. Nani naafa naafichi garuu shakkee yookiin wanta biraa ta'e dhiigaleera miti. Summaan nama biraa wajjin sheer gochuun barbaaduufidha malee wanta biraa sirriitti yaadiin. Jirta kaates.
Dhugaadha. Asumaan waan dubbachuu barbaadu hojii koorratti akkati baay'ee sappoortii namoota kana hubatanii barbaada. Sanaafis asumaan iyyuu si galateeffachuun barbaada. Waa'ee hinaafuu sana immoo inni naaf ta'a. Natti himta iyyuu ati immoo yeroo akkas gootu nani naaf itti natti himta waan ta'eef anis hamma hin danda'e nan eeggadha. Isa darbee immoo yeroo hojii hojjedhu immoo ani ifatti walii wajjin mari'annee waan hojjennuuf baay'ee sun rakkisu. Ijaa mana jaallattanii fi naaf ta'e. Bagay naaf ta'e I love you. Maal jenna? I love you. Gaaffiin itti aanu sumaaf dhufe. Ati akka warra kaanii adda waraanaa dhaquuf yaaddee jirtaa? Kiyyootti nama galchuuf ishee kun yaada akkam ammaaf. Sooshaal miidiyaa qabdaa gaaffiin itti aanu. Sooshaal miidiyaan fayyadamu, sooshaal miidiyaa keessaa kan fayyadamu teelegiraamii qofadha. Isayyuu si wajjin haasa'uu barbaadeeni narraa fagoo waan jirtuu fi kanaan ala feesbuukiin fayyadamu, instaagiraamiin fayyadamu, wantoota biraan fayyadamu maqaa koodhaan warri banamanii jiran suni kan koo miti. Kanaafiyyuu wantoota achirratti maxxanfamanii ana bakka bu'anii jechuun barbaada sun. Maaliif garuu maaliif fayyadamu? Kan inni fayyadamneef istileestimeera garuu daawwattootaaf akka ifaa ta'utti sooshaal miidiyaa namni fayyadamu yeroo isaa sirriitti to'achuu danda'u irra jiraata. Isa maaneej gochuu jedhamu sanaa jechuudha. Ani immoo yeroo koo sana sirriitti to'achuu hin dandeenye gaafa sooshaal miidiyaa fayyadamaa ture feesbuukii daqiiqaa 20 fayyadama jedhee sa'aatii 2 fayyadama. Daqiiqaa 10 fayyadameen achi bahee dubbisa jedheen sa'aatii 4 booddee of argaa. Yeroo waa hojjedhu sa'aatiin naan deemu, yeroo sooshaal miidiyaa fayyadamu garuu sa'aatiin hin deema. Isarratti of to'achuu dadhabeen maaneejii gochuun dadhabe sa'aatii koo kanaaf jedhee dhiisi. Dadhabinuma kooti garuu warri sooshaal miidiyaa fayyadaman yoo seeraan itti fayyadaman baay'ee isaan fayyada. Yoo itti fayyadamuu dadhaban garuu dhiisuun gaariidha jedheen yaada. Nu warra abbaa manaa qaban maal nu gorsitaas hin jedha. Maal gorsitaas? Abbaa manaa isaanii gaafataman. Abbaa manaa isaanii gaafatanii. Tolee, hojii baay'ee hojjettaa, ni barsiistaa, diraamaa hojjettaa, kuusaa hojjettaa, ni barreessitaa. Akkamii taayim maanaajmentii kee nuuf qoodisiin jiru? Yeroo tokkotti waanuma tokkoon hojjedha. Gaafan barsiisu naman barsiisa. Gaafan qoosu naman qoosa. Gaafan barreessu naman barreessa. Amma danda'e yeroo koo waan gaarii irra oolchuu nan yaala. Baay'ee amma kanattis taayimii koo maaneejii godhee hunduma isaa karoorsee kana godheetu hin taane yeroo man argadhu irraatiin wantoota kana hojjedhaa jechuudha. Garuu sooshaal miidiyaa waan inni fayyadamnee fi xinnoo yeroo argadhe natti fakkaata wantoota biraa hojjechuudha. Ijjatiin mataan kee muluu ta'aa jiru kun maali? Ijjatiin isaa ishee bagaaffii kana na gaafachaa jirtudha. Waan hin balleessinatti maal taate? Utuu haati manaa kee yeroo hundaa maal sii gootee jaallattaa? Mataa koo naaf iltee akka hin jennee fi na jalaa deemaa jira. Yoo gammadduu naa taate yoo yeroo hundumaa fuula ifaadhaan na wajjin jiraattee natti tola. Malee dabalataa waan hin barbaadu baay'ee hin qabu. Waan isin rakkisu hin qabu. Koomeediyaanii ta'anii fuudhuun hin ulfaatu. Hin ulfaatu. Koomeediin hojiidha. Fuudhi immoo maali si kolfisiisaan yeroo baay'ee siin deebi'e. Na kolfisiistee yoo beektaa. Namoonni baay'ee yeroo na arganii kolfaa jiraata akka guyyaa guutuu kolfita kanaan jedhu dhageessee taatee yeroo baay'ee argitee tasii
baay'ee mana dhibbaa dhugaa dubbachuudhaaf sa'aatii na kolfisiiste iyyuu yaada. Jechuun qubna gara sinaa. Sabaanaa hubadhaa qaba. Dhugaa yeroo baay'ee qubna garaa suufnaa. Gosta amma kan. No, darbee numa kolfina numa taphanna garuu baay'ee sinqos kan dhimmi jireenyaa kun baay'ee saphoo isaa miti waan ta'eef gaafa mana tokkotti gallu garuu sirriitti asii qosa. Iccitiin milkaa'ina kee maalidha? Milkaa'eera jedheen yaadu isa gaafa milkaa'eera jedhee yaaduun deebisa. Haati manaa kee miilla si dhiqxii si kunuunsiti yoo? Abbaan kana gaafatte baay'ee galatoomi be'aati deebisime gaaffii kana. Miila naa dhiqxee beektaa? Garagalchadha dhugaa dubbachuuf gaaffiin kun. Ani akkas godha jechaan jiru warra dhiiraadhaan garuu inni miila naa dhiqa. Sukkuma. Dhugaa. Garuu si gaafadhee miti kanatti akkas naa gootu. Ufuma keessaa illee. Malee akkas. Si jaalladha kanaafidha. Biyya lafaa kanarra eessa jiraachuu barbaadda? Jalqaba irratti Oromiyaa amma keessa jiraachuun barbaada. Biyya kana keessa jiraachuun barbaada. Hin ta'u taanaan garuu eessayyuu haa ta'u bakka ati jirtu jiraachuun barbaada. Galatoom. Koofii membersii keessaa caalaatti eenyuun jaallattaa? Eebbaa Dirribaa. Eebbaas jaallata. Saarii dirqama eenyuuf laatta jedhan eenyuuf laatta? Dirqamadha dirqama. Nama tokkoof kennu. No, dirqama deebisuu qabda gaaffii kanaa. Sirratti wareegama nama tokkottu si kennu. Dirqama jedhama hartaan kun waa'ee jiraachuuf waa'ee. Chaayinaawwi keessaa barbaadeen nama tokkotti si kennu. Dubartoota yookiin daawwattoota biyya Arabaaf dhaamsa maalii qabdaa? Gaaffii kun gaaffii xiqqoo ulfaataadha. Obboloota keenya biyya Arabaa jiraatanii fi baay'een isin kabajaa, baay'een isin jaalladha. Isin goota keenya biyya ormaa keessa deemtanii hojii utuu hin tuffatiin hojjettanii dafqitanii achi as maatii keessan kan gargaartanii firoottan keessan kan gargaartanii jireenya ofii jijjiiruudhaaf bu'aa bahii amma kanaa keessa kan jiraattanii dhugaadha isin baay'ee nama jajjaboodha. Kana godhaa jedhee waan isin gorsu hin qabu isin iyyuu ana caalaa waan beektanii fi garuu dhiirota biyya kana keessa jirru irraati of eeggadhaa. Cululleen isaa tokko jira isa isin achitti rakkattanii hojjettanii godhee kan deemu isa isarraa of eeggadhaan jedha. Kanarraan kan hafee naa jiraadhaa jabaadhaa bakka jirtan itti rabbis naa gargaaruun jedha. Sin jaalladha nu jiraadhaa. Kitaaba baay'ee akka dubbistu nan beekaa. Macaafa qulqulluu hammam dubbistaa? Macaafa qulqulluu guyyaatti daqiiqaa 2-3 haa ta'u ganama yeroo manaa booda dubbisee man ba'a. Utuu amanuun fa'aa milkiin fa'aan fuudhimmaa fuutee hangafoonni keetu jiran. Isaan hangafa koo ta'uu isaa bakka bartanii isaaniin filannootu rakkisa isaan kana sana jedhanii as ga'aniiru. Ani moosumaan argadhettan jabeessee itti cichee kanaaf egaa dhadhagaanii naannaa ajjeesudha. Faawundeeshinii nan dhaaba jettee turte sana akkam goote? Karaa marra jira yeroo dhiyootti waan haaraan jiraata. Namoota akka kee maatii jalaa miidhaman gara miidiyaatti fiduuf maal yaadaa jirta? Isas faawundeeshinii masanaa wajjin waan ani yaadaa jiru jira. Isas yeroo dhiyootti waan ani itti adeemu ta'a. Kitaabni mirga ajjeesuu jira moo dhume yoo jiraate uummata Jimmaadhaaf adaraa kee. Jimmaatti nu ergee jira.
Ammaaf maxxansi isaa dhumeera. Garuu maxxansi haaraan yeroo ba'u gara sanatti erguun yaalla. Uummata Jimmaa fi isin qaqqabsiisnaa. Obsaan nu eegaa hin jedha. Gidduutti waan tokko sitti himu. Baay'ee si jaalladha. Baay'ee. Isuma dhugumaa dubbachuu fi. Umarratti dubba. Nan dandeessisne amma dhumaatti keessa koo akkas na nyaachaa jira. Akkuma isaan si argaa jiran baay'ee bareeddaa. Amala gaarii qabdaa. Waa'ee jireenyaa irratti karoorati qabdu. Ilaalchati waa'ee jireenyaaf qabdu baay'ee namatti tola. Hariiroo irratti uumaa kee wajjin qabdu baay'ee gaariidha. Baay'een si jaalladha. Si fuudhuu kootti ani nama carroomeedha jedheen yaada. Galatoomi waan tole jettee natti heerumaa jirtu. Heerumaan jira. Yaada kaasuu nan danda'ami. Walii ilaallaka. Namoota kennaa diraamaa hojjechuu qabna jedhanii yaadaniif dhaamsa maalii qabdaa? Kennaa isaanii sanaan hojjetani bakkuma jiranitti mana amantaa keessa ta'uu danda'a, yuunivarsiitii ta'uu danda'a, mana barumsaa ta'uu danda'a, garee wayii ijaarratanii ta'uu danda'a. Bakkuma jiranitti haa hojjetanii hojjechaa gaafa deemanii booddee ofii masaatiin iyyuu isaan fudhatee beekamaa deemaa jechuudha hojjetu. Gara faarfannaatti akkamitti dhufte? Mee xinnoo ishee immoo irraa nu faarfattaa laata faarfannaa kee kanarra jiran? Faarfannaan tokko baay'ee si jaallatameera albamii kee keessaa. Faarfannaa kana diina koo jedhamu. Xinnoo ishee irraa nu jedhime. Kaleessa konsertii wayii irra tureeni sagaleen koo na duudaa. Namni kallattii garaagaraa miidhame tokko maal gochuu qaba? Kana godhaa jedhee naman gorsu garuu ofii kooti yeroon miidhama koo sanatti nan gaddaa nan aaraa garuu sana booddee waan an gochuu danda'u hundumaa nan godhaa miidhama sana irraanfachuudhaaf yookiin miidhama sana sirreessuudhaaf sirreessuu hin danda'u taanaan garuu ilaalcha koo sirreeffadha. Maaliifi bishaan darbee waraabanii guyyaan kaleessaa darbeera. Isa kaleessaa kaleessumaaf dhiiseen isa gara borii irratti xiyyeeffadheen deema. Kana gochuu yoo danda'an isaaniin isin fayyadaa jedhanii yaadu. Ergaa guddaa viidiyoo qabu maaliif daqiiqaa isaa gabaabsitaa yeroo baay'ee sekondii 30 daqiiqaa tokkoof poosti goota. Eeyyeen beekaman akkas godhe ammaa fi gara fuulduraatti garuu xiqqoo ishee daqiiqaa isaa dabalaa ittiin deema karoora jedhu qaba. Tole gaaffiin kun dooktarii keenya dooktar Naafishaat Geetuu irraa dhufe yoom lama taatanii ciistanii 10 taatanii kaatu. Warri dooktarootaa kun silaa walii wajjin ciisuu namaatu dhibbisa beektaa yeroo hundumaa. Gaafuma dooktar Naafishaat nama lama ta'u aniifati immoo 10 taatanii inturaanii lama ta'udha. Tole amantaan kee kiristaanaa amantaa biraa filaacha akkamii qabdaa? Amantaan koo kiristaanaa kiristaanummaa koo nan jaalladha. Amantaa biraas nan kabajaa. Namni kamiyyuu amantaasaa bifa bilisa ta'een akka jaallatetti akka inni hordofu nan barbaada. Sana caalaa immoo amantii keenya caalaatti immoo oromummaan keenya immoo tokko nu godha. Kanaafiyyuu amantiin kan dhuunfaati. Dhimma hafuuraati. Oromummaan keenya garuu eenyummaa keenya, aadaa keenya, afaan keenya immoo walii wajjin qabna. Eenyummaa isa caalu immoo walii wajjin qabna. Kanaafiyyuu garaagarummaan amantii nu rakkisu. Amma namoota Oromoof qabsaa'an, namoota Oromoof waan guddaa hojjetan yoo ilaalte kaan amantaa kiristaanaa keessaa, kaan amantaa musliimaa keessaa, kaan waaqeffataa keessaa amantiin rakkina uumame hin beeku gidduutti. Karaa kana Oromoo keessaa dhalachuun baay'ee nama gammachiisa. Anis ilaalchi koo sanumadha jechuudha. Tole gaaffii taanu kana karaa irrattis koomentii jalattis iddoo baay'eetti argeera. Amma jalqabaaf dhumaaf gaaffii kanan deebista. Diraamaan hiree yoom jalqaba? Adaraa kee dubbadhu. Diraamaan hiree gidduu kanan jalqaba.
sanbata duraa dhufu kaasee tamsa'uun jalqaba. Diraamaa bareedaatu hojjetamee jira. Dhugaa dubbachuuf inni kana booddee hojjetamee jiru baay'ee kan qalbii namaa rarraasudha. Namoonni hundumtuu akka daawwatanii nafeera. Maalirratti? Amma kanatti Maalirratti eeggatan? televizyinii FIB irratti. FIB televizyinii irratti. Gaaffii narraaf qabu kan na bira jiru kanuma. Gaaffii kan biraa qabu. Gaaffii narraaf qabdu kana. Gaaffii kan biraan qaban. Isin biraa sa'aatii meeqa amma guyyaa moo galgala? Amma sa'aatii 12 teera. Jaamisaa jechuudha gara biyyaatti. Laaqana nyaachuufidha jechuudha isin. Laaqana nyaachuufidha. Nun immoo halkan sa'aatii 1 fi wayiidha. Nun immoo irbaata nyaachuufi egaa dhaabadhee si eegatee hin beeku ati gana laaqana nyaatta. Maal wayyaa? Akkuma ta'ee goona egaa. Yeroo kee fudhattee daawwattoota keenya kabajjee keessummaa taatee sagantaa kana irratti argamuu keef baay'ee si galateeffadha. Baay'ee galatoomii, baay'ee si jaalladha. Hin badinii chaanaalii kana irratti walii wajjin kottaa gaaffii jedhu baay'eedha. Deddeebinee walii wajjin hojjechuu dandeenya. Miti ree eeyyamamoo dhanti? Tole asirratti keessummaa kee gooteenaa affeeruu keef guddaa galatoomii. Hin badu nan dhufaa. Koomentii jalatti diraamaa gaggabaabaa hojjedhaa nu dhiyeessaa kan jedhu dubbiseen ture. Jennee dhiyeessinaaf galatoomaa dhugaa. Baay'ee sin jaalladhaa naan jiraadhaa. Ulfaadhu egaa daawwattoota keenya gaggeessee sitti deebi'aniif xiqqoo isheen haasofnaa. Daawwattoota keenyaa sagantaa keenyatti akka gammaddan akka itti bohaartan abdii qabna. Iddoo gaarii nuu jiraadhaa, yeroo gaarii qabaadhaa. Galatooma.